Daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya haala fayyaa Jawaar Mohaammed ilaalchisee oduu amma nu dhaqqabe qabna. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed mana hidhaa keessatti hedduu dhukkubsachaa jiraachuu maatiin isaa OMN itti himan. Maatiin Jawaar Mohaammed Jawaar dubbisuu yeroo dhaqanitti nu waliin dubbachuu hin dandeenye jedhan. Fuulli isaa dhidhiitee jiras jedhan. Dhaabbatee nu wajjin haasa'uuf yaalus sababa ijaajjuu yookaan dhaabbachuu dadhabee fi ofirra gadi taa'ee jedhan maatiinsaa. Nutis rifannee sababa isaa warra mana hidhaa kana eeganii irraa qorachuu yaalus itti milkoofnee jedhan maatiin Jawaar Mohaammed. Maatiin Jawaar Mohaammed kaleessaaf eengadda Jawaar Mohaammed fayyaa guutuu akka qabu dubbatu. Maatiin Jawaar Mohaammed har'a sababa maaliitiin fayyaansaa akka akkas ta'ee baruu hin dandeenye jedhan. Maatiin isaa yookiin maatiin Jawaar Mohaammed yaada nuu kennaniiru akka itti dhiyaata. Ani obboleettii Jawaar Mohaammed obboleessa fayyaa kaleessa qaama keessan dhukkubaa jechaa ture. Arrammoo akka maleetti hammaatee fuulli isaa dhidhiitee jira. Ani ogummaan dura arkuu rifadhe rifaatu keessa dhugaa waan dubbadhu hundaa wallaalee si dhahanii hin jeeni hanga fuulaa uffata uffatee jira. Maali si dhahanii jennaan lakkinan dhoyinee na dhukkubaa jira jedhee jechuma tanaa gaafii hangaa fadheef deebisaa inni naa kennuuf hangam dadhabee sagalee takka baafata. Bakka fuula qaama waan takka dhidhiitee jira akka malee dhukkubee jira. Miilaan oguu nyaata nurraa fudhatee achi deemu akka lafarra harkisaa deemaa miila kaafachuu hin danda'u dadhabee nama bakka qaamni hedduu dhibamee laaffatti tokko ta'ee jira hedduu dadhabee jira wanti jiru hedduu nama sodaachisa. Kaleessa na dhukkuba jaa garuu humaa dhiitooyni kun hin jiru kaleef eengaddaaf keessi koo gaarii miti xiqqoo na dhukkubaa jira jaa har'a garuu ka addaati fuulli kun nama sodaachisa gulaaltu dhiitee jira. Hedduu wanni jiru haalaan nama sodaachisa. Ani beeku sodaadheetiin jira hedduu. Mana yaalaa hanga ammaa deemeen jiru. Doktora mana yaalaa hin geeffamne doktora ofii isaatiif qabullee galchuuf hin dandeenye gaafii irra deddeebi'ee gaafatee ture. Ilaa ammaatti hin galchinee fi ka isaaniitiin illee hin yaalamne hanga ammaa osoo yaalan argatiin darannutti hammaatu jirti. Inuma ani maaliin shakka waa nyaachisuun oola namni fuulli isaa akkatti ni dhiita'u. Waasumma wayiiti malee nama summi waan summeessa wayiitu jira malee akkana fuulli ni dhiita'u. Dawaa nuti yeroo biraa garaadhaaf maal jedhee geessinuufi jira ture ka doktorri isaa ajajeef mana keessaa. Tokkichuma ayyamanii fi isumaa'u dawaa san fudhatee ala kaa'ama. Ularra kaayama eega inni ganama fudhateeti achuma ala ta'a. Dawaan mana keessa ol hin seenu. Dawaa sanuu shakku amma dawaa isaan ala kaan dawaan akkamitti isaan irraa fudhaniiti balbala irra ta'a. Asan keessa waa godhuun oolan bakka summi maarra fuulli isaa akkasuma fakkaata malee namni guyyaa takkatti akka dhibamee lafa hin ga'u. Akka takkaa jiruu isaa keessa dhibamee hin beeku dhibee akka ammaa kan. Takka akkatti harka kennatee illee hin beeku Jawaar. Takka waan xiqqoo tanaaf nama laaffatee akka lafa kufu hin turre. Garuu ka ammaa kun waanuma addaati. Rabbummaan haa dhaqqabus malee hedduu ulfaata hedduu. Yaa ummata Oromoo osuma ijaan agartanii osuma akkatti ilaallu har'a boru osuma jennu osuma har'a akkana goonee boru akkana goone osoo jennu osoo walii galuu dadhabnee waan takka godhuu dadhabnee Jawaar mana hidhatti dhiisnee boru lubbuu isaa dhabuuf deemna. Gaafa san immoo mootummaan silaa kanuma beeytanii akkana ta'e sababa akkanaatiin akkana ta'e jechuuf deema. Hanga lubbuun isa dhabnu callifna. Yaa ummata Oromoo taa'a. Inni kan akkanan turre siniif inni akkanan turre ummata isaatiif akka malee dhaabbataa ture ni beeytanii kanaaf sinitti himu. Yaa ummata keenya lubbuun isa dhabuu enna ummata nu dhaqqabaaf inni sin abdatee rabbi biyya galee maaliif jal'iftan ilaaltan maaliif teeysan please kaa kanumaan jaa. Mohaammed akka obboleettiin Jawaar Mohaammed fi maatiin Jawaar Mohaammed jedhanitti Jawaar Mohaammed mana hidhaa keessatti hedduu dhukkubsateeti jira. Sirriitti dubbachuu hin dandeenye, dhaabbachuu hin dandeenye, fuulli isaa dhidhiitateeti jira, hedduu dhukkubsateeti jira jedhu maatiin.
Egaa uummanni Oromoosi Jawaarii fi akka qaqqabuudha maatiin yookiin obboleettiinsaa kan dubbatte. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya haala fayyaa Jawaar Mohaammed hordofnee kan isinii dhiyeessinu ta'a. Akkasumas abukaatoo isaatii fi namoota itti dhiyeenya qaban hordofnee kan haasofsiifnee hordofnee kan isinii dhiyeessinu ta'a. Ammas nu wajjin tura.